hordoftoota Orni Miidiyaa kun qophii sonaartii keenya torban isiniif dhiyaatudha karaa Orni Miidiyaa. Qophii koo guyyaa irraatiin egaa aartistii fi qabsooftuu Haaloo Daawwee irratti sirboota ishee keessaa sirba tokko filadheetanii akkasumallee seenaa aartistii Haaloo Daawwee isiniif himuu yaala. Saganticha qopheessuun kan isin waliin turu ana Ayyaantu Taayyee akkasumallee ogeessi kaameraa koo Abdullahi Guyyoo na waliin jira. Aga xumura qophii kootiitti na faana tura. Jalqabuma irratti sirba ishee ededa jireenyaa kan jedhu san xiqqoo dhaggeeffadhee sirbicha irratti manaaf galee waan tokko isinii dubbadhee tane gamanumaan gara seenaa ishee isinii dubbisuutti darbaa gara sirbichaatti dabarra. Ani fiiga ayyoomin harabaa hojjete jireenya koo fooyyee ifachuu jedhee jaboonoftaan. Sirbicha keessatti halkaniif guyyaan fiiganii yoomina haara galfadhee jiruu koo sirreeffachuudhaaf jettee yeroo isheen itti sirbitu. Egaa artistoonni Oromoo dhugumatti artistoonni yeroo ammaa tun taane yeroo duraa keessaa Oromoodhaa fi guca ta'aniiti ofii isaanii fi dukkana keessatti hafanii akkasumallee Oromoodhaa fi ibsaa ta'aniiti egaa akkuma beekamu artistoota hedduu maqaa dha'uu dandeenya. Otoo jireenya gaariitu hin jiraatin utuu mana gaarii keessa illee irratiin utuu boqonnaa gaariin boqotaniidha kan isaan addunyaa kanarraa lubbuudhaan darbanii. Haaloo Daawwee illee sirba ishee kana keessatti seenaadhuma ishee waan sirbite fakkaata. Gaafa bifa kiliippii sana keessatti illee kan argamtu mucayyoon achi keessatti taatee taphatteef suni jiruu ishee san fooyyeffachuudhaa fi hojii guyyaa jechuudha hojii humnaa yeroo isheen hojjettudha kan asirratti argaa jirru. Seenaadhuma ishee waan sirbite fakkaata artisti Haaloo Daawwee. Uummata Oromoodhaaf ifa taatee sirbituu qollee qofa otoo hin taane qabsooftuu turte sana keessatti rakkoota hedduu keessa dabarsite Haaloo Daawween akkamitti akka jiraachaa turte boodana asitti gargaarsa Oromootiin egaa jireenya illee akka itti fooyyeedha kan quba qabnu malee artistoonni Oromoo durii gaafa uummata isaaniidhaaf guca yookiin gama aartiitiinis gaafa qabsootiin uummata isaanii bifa ta'aniiti kan isaan dukkana keessatti rakkatanii kan isaan lubbuun isaanii darbuu artistoota hedduudha kan akkasitti illee dhokatee jiru sirbichatti adeemina. Ededa jireenyaa yaabbachuudhaaf deetiin qe'ira qaqqaabatee na jalaa jirgi gaata afaan bahuun ni jibbaata. Addunyaa tana laalame oloofi gadooti akkaani malmaana qe'ira jiruu baatee bu'uura koola takkee hireefi ayyaana tattaafiin tolaafe guyyuumaan guyyaadhaani dhiigameenya taapa fuudhanii jaqannaa ta'e. Sirba gara keessatti walumaa galatti wanti nu arginu ededa jireenyaa jedhama. Durin isaa taateen yookiin as keessatti kiliippiin as keessatti hojjetamee jiru illee waanuma jireenyaadha. Namni jiruu isaa kan guyyaa sana ittiin jiraachuu yookiin fooyyeffachuufidha. Yeroo hojii humnaa hojjetanii mucayyoon dargaggoon xiqqaan sun illee yeroo inni bahaa humna isaatiin olii baatee achi siquu dadhabee gaafa inni lafarra gotutudha. Waadhuma jiruudha kan isheen asirratti sirbitee jirtu. Akkasumallee waanuma jiruunya isheen dabarsitee ol fakkaata. Halkanii guyyaanii fiiga ayyoomin harabaa hojjete jireenya koo fooyyee ifachuu jedhee jaboonoftaan ededa jireenyaa yaabbachuudhaaf deetiin qe'ira qaqqaabatee na jalaa jirgi gaata afaan bahuun ni jibbaate.
Biftuu gayra duuba mul'ata. Egaa sirba Aloo Daawwee Ededa Jireenyaa jedhu keessatti eessanin qopheeffadhe waanuma jireenyaa sirbi irratti waan tokko si yaadachiise. Artistii Aloo Daawwee artistii akkamiidhaa fi eessatti dhalattee eessatti guddatte kan jedhu immoo asumaan kan waliin ilaallu ta'a. Egaa gamanumaan seenaa artistii qabsooftuu Aloo Daawwee gabaabinaan isinitti himuudhaaf yaala. Artistii Aloo Daawwee weellistuudhaaf qabsooftuu mirga dhala namaa kan taate keessumatti immoo hangafa artistii Oromoo adda durummaadhaan eeraman keessaa ishee tokkodha. Magaalaa Dirree Dawaatti dhalattee kan guddatte weellistuu Aloo Daawwee umurii ishee ganna waggaa 15tti gara hojii aartiitti kan seente guddina aartii Oromoo fi aarsaa guddaa nama kaffaledha. Nama warra kaffalee keessaa nama tokko yoo taatu egaa waggoota 40 oliifis sirboota adda addaa dhuunfaadhaan kaaseta 10 kan namoota waliin kaaseta 13 walumatti sirboota kaaseta 23 ta'an nama hojjettedha. Yeroo sanatti magaalaa Dirree Dawaatti baandii Arfan Qalloo booda kan hundaa'e Hawwisoo Biiftuu biyya teenya jedhamu keessaa sirba jalqabde. Sirboota darban keessatti dhiibbaa afaan Oromoo irraa ga'uun hojii aartii kana keessaa akka seente gaafa afaan Oromoo raadiyoo Jebsaa jedhame sanatti nama animmoo mee akkuma inni cabsuun ilaala jettee sirbatti seentee fi aartii keessatti guddattedha. Aloo Daawwee weellistuu Oromoo wayita afaan Oromoo dubbachuu fi saalfii yookiin qaaniin ture keessatti afaan isheetiin boontee waltajjii garaagaraa irratti baatee eenyummaa saba Oromoo mul'isaa keessatti qooda guddaa bahaa kan turtedha. Uummata Oromoo jaallachuu fi kabajuun kan beekamtu Aloon jireenya ishees waanuma jaallattuu fi kabajuu irratti nama dabarsaa turtedha. Waltajjii argamu irratti uummata bohaarsuu fi daa'imman hammattee mararfachuu fi fakkeenya gaarii ta'uun illee akka beekamtu kanneen eenyatti beekan kan ragaa nuuf baanidha. Egaa artistii Aloo Daawwee weelluu Olora warra keessanii teessumni guddoon shaggarii baabura yaabbadheen dhufaa na eegiyyaa shamarmarii jechuun hedduun ishee beeku. Oromoon fardaan dabaalee wallee biraa gurra namarraa hin baane dhaggeeffattoota biraa geesseetti. Magaalaa Dirree Dawaatti dhalattee ba'a biiftuu teessee Oromiyaa lixaa weelluu isheetiin mararfattee obboleessi gaariin jettee namoota hedduu garaaraafte. Guutummaa jireenya ishee dhimma Oromoo fi Oromummaa irratti of kennitee hojjechaa kan turte Aloo Daawween yeroo mara waan Oromoo fi Oromummaa guddisu irratti waan qabdu mara gumaachaa nama turtedha. Kutattuun Arfan Qalloo haadha qabsoo Oromoo kan taate weellistuun Aloo Daawwee seenaan ishee barruu gabaabaa keessatti kan himnee dhumumti. Aloon dhibee jabduu sukkaaraa fi ol ka'iinsa dhiigaan waggootaa fi hirra ture dandamachuu dadhabuun gidiraa addunyaa kanarraa boqotteetti. Rabbi jannata haa qanasiisuu maatiif firoottan ishee hundumaaf jajjabina haa kennu. Amsa keenya. Egaan hordoftoota Horni Miidiyaa qophii sonaartii koo guyyaa irraatiin weellistuu fi qabsooftuu mirga dhala namaa kan taate seenaa Aloo Daawwee fi akkasumallee sirba ishee kan Ededa Jireenyaa jedhu irratti kanan qindeeffadhee kan guyyaa irraa kana fakkaataa torban sirboota biraatiin hanga walitti deebinutti qophiilee Horni Miidiyaa waliin turtii gaarii qabaadhaa.